Mucaa kiyya guddisuu dadhabeen mucaa kiyyaan guddise. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 guyyaa irraa seenaa addunyaalessaa nama barsiisaa bashannansiisa jedhee yaada isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii laayik gochuun jalqabuun sheer gochuun hiriyoota keessaniif qooduun hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa kanan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeeti. Haadha manaa kiyya waliin kan wal barree yeroo kutaa 11ffaa lamaan keenyi barannu ture. Bara kana jaalalaan walitti dhufnus haa ta'uutii garuu sababa hiriyoonni keenya gidduu keenya deddeebi'aniitiif bara kutaa 12ffaa barannu walirraatii gargar baanee turre. Haa ta'uutii garuu carraa gara biraa jireenyi nuuf kennite lamaan keenyuu mooraa yuunivarsiitii tokko keessatti waliin barachuu ni jalqabna. Yeroo kanatti hiriyoonni keenyi walitti nu buusan gidduu keenya waan hin turreef walitti araaramnee carraa jaalalaa lammaffaa kana itti fayyadamuu ni jalqabna. Jaalalli keenyis jaalala addaati. Maatiin keenya qarshii nuuf qoodu lamaan keenyi walii gallee haala baatii tokko nu gahuun qusannee itti fayyadamna turre. Uffata yeroo bitannu kan wal fakkaatu, kophee yeroo bitannu kan wal fakkaatu bitannee namoota daandiirra yeroo deemnu nu argan yaada isaanii ofitti harkisna ture. Kan nu argan hanga argaa ija isaanii jalaa miliqnutti ija isaanii nurra godhatanii maaluma ta'a akka jaalalleewwan kana lamaanii walii galu ta'ee jedhanii nurratti hawwu ture. Jaalalli keenyillee kanaan kan dhaabbate otoo hin taane akka wal jaallannu maatiin keenyillee wal baree guyyaa eebba lamaan keenyaa qubeelaa walii fidhanne. Akkuma eebbifamnee baaneen ani yeroo gabaabaa keessatti hojii nan argadha. Haa ta'uutii garuu hiriyaan koo hin arganne. Amma tokko taanee waan jirruuf maatii ishee eeyyamsiiseen jaalallee koo kana ofitti nan fudhadha. Erga na bira dhuftee boodas hojii xiqqoo argattee maallaqa walitti qabannee maatiin kan koos kan ishees dhufanii sirni gaa'elaa keenya haala nama gammachiisuun raawwatee maatiin kan koo qabeenya dabalataa kan ittiin maatii keenya bulchannu maatiin kan ishees qabeenya dabalataa kan ittiin maatii keenya gaggeeffinu akka aadaa naannoo keenyaatti nuuf kennanii eebbifamnee nuuf beekamee haadha manaaf abbaa manaa taanee bultii keenya itti fufne. Kutaan ittaanu yoo rabbi namaaf kenne daa'ima horachuu waan ta'eef haati manaa koollee ni ulfoofte. Guyyaa ulfaa'uu ishee natti himterraatii kaasee baay'ee gammadeen hanga isheen deessutti ariifachuu eeguu nan jalqaba. Dubartiin yeroo ulfataatu kunuunsi hedduun ni barbaachisaa fi mitiire eeyyenanis akkuma kanaan haadha manaa koo kunuunfachuu nan jalqaba. Haa ta'uutii garuu dubartii ulfa al takkaa wantoota garaa garaatu ishee barbaachisa waan ta'eef haati manaan koo hedduminaan na gaafatti. Har'a kanan hawwee bor immoo kanatu natti urgaa'ee isattaan immoo kana naa fidii koottuu jechuun guyyaa guyyaatiin wantoota ishee barbaachisu wantoota dura ishee jiran akkan fiduufiif na gaafatti. Anis hangan danda'u nan fidaafi. Yeroo humna kootii ol ta'uu baatu garuu hin arganne jedhee yeroon itti dhufu baay'ee natti dallanti. Dallansuun ishee guyyaa tokko gara lolaatti jijjiiramee guyyaa 2-3 otuu walitti hin dubbatiin yeroon oolchee yeroon bulchuu ni qaba. Yeroo waa tokko na gaafattee bakkan fiduufii dhabu mana galee ishee waliin walitti bu'ee guyyaa 2 guyyaa 3 wal ooluu koorraa biirooma kana keessa otoon bulee naaf wayya jedheen hojii galgalaa dabaladheen biirooma koo buluun jalqabe. Haa ta'uutii garuu dubartoota na waliin hojjetan waliin galgala qoramuun jalqabe. Guyyaa tokkos akka tasaa ta'ee miirri kiyya dubartii na waliin hojjettu waliin booji'ameen kufee. Erga kanaatii sababa godheenis hojii galgalaa baatii hanga baatiitti itti fufee hojjechuun jalqabe. Haati manaan koo da'umsa jalallee waan geesseef hojii dhiistee manatti ni galti. Ani amala gara biraa waan hin jalqabeeruuf baatii oliif otuu manatti hin galiin biirooma keessa fedhiidhaan kan na mo'atte waliin buluu ittiin fufee. Haala kanaan otoo jiru galgala tokko haati manaan koo bilbiltee mucaa dubaraa daheeraa hospitaala kana keessa waan hin jiruuf eeyyama fudhuutii koottu na ilaalii jettee na gaafatte. Haa ta'uutii garuu iji koo dubartii ishee na bira jirtu biratti joon ja'ee miira keessa galee waan jiruuf deemsa daqiiqaa 15 natti hin fudhanne naaf hin danda'amu hojiirra waan hin jiruuf ganama dhufeensi ilaalaa jedheen isheetti mee bari'ees ganama
otoo naqeen nafe. Erga isheen mana galtee guyyoota muraasa booda baga rabbi siikee jedheen akka haadha manaa kootti otoo hin taane akkuma nama gara biraatti dubbiseen biraa gara hojii kootti deebi'e. Sanuu kan deesse dubartii waan taateef hin na jibbisiise. Miira gaarii hin taanetus waa'ee isheetti na keessatti uumame. Eega kana waggootaaf gara manaatti otoo hin deebi'in hafeen dubartiima galgala bakka hojii kootti fedhiif na barbaaddu waliin akka garaa koo ta'een jiraachuu nan jalqabe. Daa'imni koo jabaattee waggaa 3 waggaa 4 yeroo guuttu yaa abbaa hin dhuftu mooyi ani baay'ee si yaadeera ergan dhaladhee si argeen hin beeku jettee natti bilbilti. Anis amma hojiirran jira guyyaa biraa dhufeen si dubbisaa jedheen bilbilatti cufaa. Haala kanaan waggoonni lakkaa'amu. Haati manaa kiyya duraas rakkattee ilmoo kana ni guddisti. Umriin daa'ima koo waggaa 8 yeroo guutu gara biiroo koo dhuftee otuu balbala rukutiin ol natti seentee mucaa keef waama tokko iyyuu hin gootu beeloftee narratti du'aa jirti jetti yeroo na gaafattu yeroo jalqabaatiif ija daa'ima koon arge. Haa ta'uutii garuu dubartii sana waliin waan hin jiruuf miirri keessa kiyyaa lamatti ramee ishee na bira jirtuuf oogeen haadha manaa koo fi daa'ima koo narraa bahaa isin maraatuudha moo'e jedheen ofirraa gadi baase. Dubartii kana waliin wanta narra jiru haati manaa kiyya waan barteef edaa kanaafi anaa fi mucaa kee gattee kan deemte jettee boo'aa imimmaan gadi lolaasaa biiroo koo dhiistee baate. Erga kana anaa fi dubarri kun wal fuunee waliin jiraachuu jalqabne. Haala kanaan otoo jiraannu guyyaa tokko bilbilli hospitaalaa naaf bilbilamee ana mucaa keedhaa koottu na ilaalii sagalee jedhu na dhageessiste. Yeroo kanatti daa'ima nan qaba jedheen yaaduu waan hin barbaanneef ani mucaan qabu jedheen bilbila daa'ima koo irratti cufe. Yeroo kana haati manaan kiyya lammataa ana bira waan jirtuuf jarri kun yooma si dhiisuu jechuun natti waakkatte. Guyyaa natti waakkatte kana bulee garuu dhaabbata hojjedhu keessaa dubartii waliin biiroo keessatti ciisteetta jedhameen nan ari'ama. Mucaan waliin hin ciisaa ture silaas hanga kanaatti miindaa waan hin qabneef ari'amtus homaatti hin fakkaanne. Erga kanaa garuu hojii kan hin qabne maaliin si godha jettee mana kiyya natti dhiistee baate. Amman argadhaa muuxannoo qabaa jedheellee yeroon ishee kadhadhu homaa na dhaga'uu hin dandeenye. Hamma ati muuxannoo kee baafattutti anaan jireenyi na darbaa. Hanga kanaa abbaa manaa kiyya baadiyyaa kaa'een kanan si waliin jireenya dabarse nagahaa. Anis gara abbaa manaa kootti hin deebi'aa. Atis gara haadha manaa keetti deebi'i jettee dhugaa jiru natti dubbatte. Hanga kanaatti waan kana waan hin beekneef naasuu guddaan na'e. Kan natti argames isa mucaan koo kootti na ilaali jettudha. Ilaaluudhaaf gara hospitaalichaatti yeroon imalu bahaniiruu ergaa jedhu naaf dabarsanii kallacha gara mana kootti hin fiige. Haa ta'uutii garuu haati manaan koo duraa balbalarra teessee boossi. Mucaan koo eessa jirti jedhee yeroon gaafadhu sitti barfateeraa garuu ergaa siif keesseetti jettee natti dubbatte. Anis naheen gara manaatti yeroon ol seenu ergaa sana barcuma fuulduraarraan argadha. Yaa abbaa koo dhiifama siif godheeraa lamuu lammataa balleessaa akka kanaa keessan seeniini otuu na guddistee harka keetiin kunuunfameen abbaa kiyya siin jedhee si jalatti guddadheera ta'ee baay'ee nan gammada ture. Haa ta'uutii garuu ani carraa kana waan hin arganneef yoo rabbi lubbuudhaan hambise mucaa tokko siif kaa'eeraa abbaa ta'eetii bakka koo guddifadhu jettee naaf qoodde. Mucaan kiyya addunyaa kanarraa lubbuun ishee kan darbe da'umsa irrattidha. Otoo barattuu ulfooftee da'umsa irratti rakkoon kun irra gahe. Erga kanaa baay'een gaabbe. Otuu abbaa ta'een jalqabarraatii kaasee daa'ima koo guddifadheera ta'ee rakkoon kun irraan ga'uun jedhe. Kunoo amma mucaa koo guddifachuu dadhabeen bakka isaa mucaa koo haadha manaa koo duraa waliin guddifachaan jira. Galatoomaa.